Hojiin misooma magaalaa Olancitee keessatti hojjetamaa jiru fayyadamummaa isaanii dabalee jiraachuu jiraattonni magaalatti dubbatan. Bulchiinsi magaalattis magariisummaa miidhaginaa fi hawwatamummaa magaalatti dabaluuf hojii eegale cimsee kan itti fufu ta'uu beeksiseera. Jiraattonni magaalaa Olancitee dubbisne akka jiranitti hojiiwwan misooma magaalichaa keessatti hojjetamaa jiru bu'aawwan adda addaa argamsiisee fi jiraachuu himan. Kana malees miidhaginni magaalattis haalaan dabalee jiraachuu ibsaniiru. Magaalaa Olancitee kan dura turee fi kan amma jiru garaagarummaa qaba jechuudha. Duraani baay'ee fokkis turte, baay'ee nama jibbisiisaa, kosiin isaa, maal isaa wantoonni jiru jechuudha. Haalli waliigala isaa gaariin turre jechuudha. Amma garuu erga misoomni magaalaa jalqabeen booda keessattuu waa'ee koldarii wal qabatee baay'ee mijattuudha jechuudha. Magaalli keenya jijjiirama amma keessa jiru magaalaa keessatti misoomni adda addaa hojjetamaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gammachiisuu fi waan gaarii jira. Bulchiinsi magaalaa ijaaree sheedii kana waggaa inni nu kennu homaa hin qabnuyyuu amma gini deeggarsa argannee itti fayyadamaa jirra. Gaggeessaan magaalaa Olancitee obbo Daawit Kabbadaa yaada kennaniin magaalli Olancitee erga hundeeffamee waggoota dheeraa lakkoofsisee jiraachuu himuun waggoota muraasa keessatti hojii magaalomsuutiin misoomni koriidarii hojjetamuun magaalattiin guddina irra jirti jedhan. Hojicha keessattis hirmaannaan hawaasaa olaanaa ta'uu himan. Magaalli kun magaala baay'ee dubattaftuu misoomaan kan dagatamte turte. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo asitti immoo tarsiimoo magaalaa giddugaleessa godhannee galmoota gurguddoo magaalaaf kaa'ame giddugaleessa godhachuudhaan lafa magaalomsuu mootummaa magaalomsuu nama magaalomsuu kan jedhu giddugaleessa goonee akka inisheetiiviitti galmoowwan magaalaa irratti kaa'aman kana giddugaleessa godhannee akka magaalaa keenyatti egaa magaalli kun akka guddattee keessattuu hojii misoomaa wal qabatee hojii misooma koriidariitiin magaalaa keenya keessatti jijjiirama guddaa argamee jira. Gama carraa hojii uumuutiin inisheetiivota misoomaa garaagaraa kanneen akka cuunfaa zayitaa fi daabboo horsiisa lukkuu furdisa horii irratti dargaggootaa fi dubartoota gurmeessuun fayyadamummaa isaanii dabalanii jiraachuu himan. Magaalaa keenya industirii fi warshaa gurguddaa akka magaalota biroo hin qabu. Nugaa magaalaa keenya irratti daandiin kun akka warshaa fi akka industirii guddaa ta'etu nu tajaajila. Dargaggeessi kanarratti hojii hojjetee ifaajeetu daabboo ittiin argataa jira. Dabalataan immoo akka magaalaa keenyatti hojiiwwan akka misoomaatti nu kenname keessattuu inisheetiivii kilaastara akka magaalaatti ijaarre kan inisheetiivii giddugala qonna magaalaa horii horsiisuu furdisa horii dabalataanis lukkuu irratti akkasumas manneen daabboo dhiyeessii irratti cuunfaa zayitaa keessattuu magaalaa keenya keessatti hojiin amma jalqabe zayitaa irratti dargaggoonni waldaan gurmaa'anii sheediin ijaaramee kennamee fi carraa hojii argatanii jiru. Walsimatuun abbootii qabeenyaa namoota 17 investimentiin lafti kennamee fi hojiiwwan magaalichaaf galtee gurguddaa ta'an hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Akka magaalaa keenyaatti bara kana abbootii qabeenyaa misoomaa investimentii namoota 17f lafti kennamee jira. Isaan kana keessa hedduun isaanii jalqabanii kan xumuranis jiru, kan adeemsa irras jiran jiru. Sadarkaa magaalichaa fi jireenya hawaasichaa dabaluuf caalaatti kan hojjetan ta'us dhaaman. Yeroo itti aanu keessatti galmoowwan qaban hundumaa karaa guutuu ta'een irra caalaatti saffisaaf qulqullinaan kana caalaa hojjennee magaalaa ceetee fi magaalaa fooyyofte kan taatu ta'uu ishee hawwina.